Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FiB kun sa'aatii oduuti ana namoomsaa Admaasuudha. Waldhabdiin daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti dhalatee gara muddamaatti seenuun hanga sochiin waraana mul'atu irra ga'eera jedhame. Lalisaa Lamuu dabalataa qindeesseera. Muddamni daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti uumame dabalaa dhufuun hanga sochiin waraanaa mul'atu irra ga'eera. Torbanoota darban keessa ifatti wal himachuu jalqabaniiru. Loltoonni Sudaan lafa qonnaa Itoophiyaanonni irra jiraatan to'achuu isaanii hordofee Itoophiyaan dhimmicha tasgabbiidhaan karaa dippiloomaasiitiin furuudhaaf fedhii qabdu beeksiftullee haalli jiru itti caalaa deemaa jira. Tarkaanfiin kun fedhii mootummaa Sudaan osoo hin taane gochaa addatti geggeessitoonni kutaa bulchiinsa Sudaan daangaa irra jiranii fi qondaaltonni waraanaa adeemsisan waan ta'eef mootummaa biyyattii waliin dubbachuudhaan furmaanni karaa nagaa ni argama jechuun ibsitee turte Itoophiyaan. Haa ta'u malee ministeerri beeksisaa Sudaan torban muraasa dura madda oduu Rooyitersitti akka dubbatanitti raayyaan biyya isaanii bakkeewwan lafa keenya jedhan keessaa harka caalu to'achuu fi kun ammoo tarkaanfii duuba hin deebine ta'uu isaa ibsaniiru. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ammoo raayyaan Sudaan hanga daangaa bulchiinsa Itoophiyaa cabsee seenuun lafa qonnaa weeraruun akka qabatee fi qabeenya akka saame ibseera. Dubbii himaa ministeerichaa Ambaasaadar Diimaa Muftii akka jedhanitti weerarri Sudaan muddamni daangaa irra jiru akka hammaatu taasisuu isaa himuun rakkoo kana karaa nagaa furuudhaaf carraaqamaa jiraachuu ibsan. Sudaan gama isheetiin ibsa baasteen hidhattoonni Itoophiyaa karaa gama bahaa biyyattiitiin Al-Qaayirish keessatti gochaa weerara hidhattoonni Itoophiyaa raawwatan jettu balaaleffatteetti. Ministeerri haajaa alaa Sudaan haleellaa gareewwan hidhattoota Itoophiyaa irraa karaa naannoo Amaaraatiin seenanii raawwataniiru jedhu hawaasni addunyaa gidduu seenuun akka balaaleffatuuf gaafateera. Himata Sudaan dhiyeeffatte kana hordofuun dhimmichi kan ishee yaaddesse United Arab Emirates Itoophiyaa fi Sudaan atakaaroo dhimma daangaa irratti gidduu isaaniitti uumame karaa nagaa fi waliin dubbachuun akka hiikatan ibsa karaa ministeera haajaa alaa isheetiin baasteen gaafatteetti. Biyyoota lamaan waliin hariiroo cimaa kan qabdu United Arab Emirates wantoota rakkoo kana hammeessan irraa of qusachuun nagaa fi badhaadhina uummata isaanii fi naannichaa bifa gargaaruun furmaata akka barbaadaniif biyyoota lamaaniif waamicha dhiyeessiteetti. Kana malees michuu biyyoota lamaanii kan taate Eertiraan torban darbe keessa aangaa'ota ishee gara Kaartuumitti yeroo ergitee fi aangaa'onni Sudaan gara Asmaraa yeroo deemanitti dhimma waldhabdee daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa kanarratti mari'atamuun isaa gabaafameera. Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti. Dameen tuurizimii Itoophiyaa sababa weerara vaayirasii koronaan laafee ture baatiiwwan sadiin darban fooyya'insa agarsiisu ministeerri aadaa fi tuurizimii beeksisee jira. Itoophiyaatti lakkoofsi daawwattoota bara 2011tti 811 ture. Sababa weerara vaayirasii koronaan bara 2012 hanga baatii fulbaanaatti lakkoofsi daawwattoota gara 773 gadi bu'uun galmaa'ee jira. Damichaan rakkoo daawwattoota alaa mudatee kan biyya keessaan bakka buusuu fi gama mootummaatiin hojiin xiyyeeffannaan hojjetamaa turu ministeerichatti ogeessa olaanaan sabquunnamtii obbo Kaasaawun Ayyaalew himanii jiru. Haaluma kanaan kan bara darbeerra bara sosochiin daawwattoota biyya keessa fooyya'aa dhufeera jedhani. Talaalliin vaayirasichaa argamaa dhufuurraan kan ka'e erga biyyoonni addunyaa balbala isaanii saaquu jalqabanii kaasee sosochiin daawwattoota kan alaa fooyyee agarsiisaa jiraachuun himamee jira. Akka gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatti gama mootummaatiin daawwattoota keessaaf xiyyeeffannaa kennuun tarsiimoon bahee dhaabbilee amantaa akkasumas waldaalee daawwachiistootaa akkasumas qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'atamuun gara hojiitti galameeras jedhani. Yuunivarsiitiin Salaalee barattoota muummeewwan barnoota adda addaatiin digirii jalqabaatiin barsiisaa ture 1370 eebbisiise. Yuunivarsiitiin Salaalee marsaa lammaffaan muummeewwan barnoota 17 barattoota digirii tokkoffaan barsiisaa ture 1370 jiddugala aadaa Oromoo kan Salaaleetti eebbisiisee jira. Eebbifamtoonni har'as abdii egeree biyyattii waan taatanii fi imaana biyyattiin isinirraa qabdu ba'uu qabdu jedhan pireezidaantii Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Ganaanaw Goofee. Eebbifamtoonnis turtiin Yuunivarsiitii Salaalee keessatti dabarsan baay'ee gaarii akka ta'e dubbatanii jiru. Ogummaa barataniin hojii uummatanii ofiis ta'ee guddina biyyaaf kamtuunsan ta'uu himanii jiru. Eebba kana irratti ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo federaalaa Dr. Saamu'eel Urqatoo dabalatee afyaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo fi keessumoonni biroos irratti argamaniiru.
Instituutiin Teekinooloojii Saayinsii Hawaa Itoophiyaa ragaawwan saatalaayitii irraa argamu sirnaan hojiirra oolchuu akka qabu koreen dhaabbii dhimmoota qabeenya namaa fi teekinooloojii hubachiise. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota qabeenya namaa fi teekinooloojii sosochii hojii Instituutiin Teekinooloojii Saayinsii Hawaa Itoophiyaa daawwatee jira. Instituutiin Teekinooloojii Saayinsii Hawaa Itoophiyaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechuu dhabuu isaan ragaawwan saatalaayitii irraa argaman qabatamaan gara hojiitti jijjiiruu irratti hanqinni jiraachuu korichi daawwannaa taasiseen hubachuu ibseera. Keessattuu instituutichi faayidaa biyyaaf qabu hawaasa hubachiisuu irratti hanqinni bal'aan jiraachuu walitti qabduun korichaa adda dhimmiyyee bita'uu ibsanii jiru. Hooggantoonni instituutichaa dandeettii ogeeyyii fi barattootaa cimsuu fi murannoon hojjechuu akka qabanis yaadachiisaniiru. Daayireektar olaanaan Instituutii Teekinooloojii Saayinsii Hawaa Itoophiyaa obbo Abdiisaa Ilmaa gama isaaniitiin Itoophiyaan bara faranjoota 2020 biyya Afrikaa keessaa saatalaayitii furguggiftee ta'uu ibsuun yaadota korichi kaasee akka galteetti fudhachuun yeroo itti aanu xiyyeeffannoon irratti kan hojjetan ta'uu ibsuun ragaa mana maree bakka bu'oota uummataa irraa argame ni mul'isa. Oduuwwan biyya alaatiin Afrikaan talaallii COVID doozii miiliyoona 270 argachuuf yoo xiqqaate dooziin miiliyoona 50 yeroo murteessaa eebilaa hanga waxabajjiitti 2021tti ni qaqqaba jedhamee jira. Daraartuu Nagaash dabalata qopheessiteetti. Afrikaan talaallii COVID-19 doozii miiliyoona 270 ta'uu waadaa galamee fi karaa gamtaa Afrikaan guutummaa ardii kanaatti raabsamuuf jira. Dooziin kun hundi bara kanaaf faayidaarra oolu jechuun kan waadaa seenan hoogganaan gamtaa Afrikaa Siiriil Raamaafosaadha. Inni ammaa kun doozii miiliyoona 600 kanaan dura waadaa seenamee turetti dabalata yoo ta'u, inni duraa kuniyyuu ardii guutuuf waan hin geenyeef dabalataan gaafatame. Walumaa galatti Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii fi duuni bira qaban gadi aanaa ta'us ammallee iddoo muraasatti lakkoofsi namoota qabamanii dabalaa jira. Keessumaa gosti COVID-19 haaraan Afrikaa kibbaa biyya namoota vaayirasichaan qabaman guddaa qabdu keessatti rifaatu guddaa uumee jira. Tattaaffii taasisneen talaallii yeroof gahu doozii miiliyoona 270 akka argannu dhiheessitoota Pfizer, AstraZeneca karaa dhaabbata qoricha Indiyaa Seeram jedhamuu fi Johnson jechuun waadaa namus himaniiru Raamaafosaan. Yoo xiqqaate dooziin miiliyoona 50 yeroo murteessaa eebila waxabajjiitti bara 2021tti ni qaqqaba jedhan. Haa ta'u malee qondaaltonni fayyaa haala isaa tokko baruuf eegaa jiraachuu himuun furmaata argachuu keenyatti gammadoodhas jedhan. Nikees Indeembiin gorsaa wiirtuu ittisaa fi to'annoo dhukkuba Afrikaati. Raamaafosoon dooziin talaallii waggaa walakkaa bara 2021tti argamu ogeeyyii fayyaa qofa talaaluuf fayyada jedhan. Afrikaan uummata biiliyoona 1.3 qabaachuun namni tokko talaallii al lama waan fudhatuuf dooziin talaallii biiliyoona 2.6 yoo argatte qofa nama hundaa waliin gahuu dandeessi jedhan. Kanaaf tattaaffiin kun talaallii argachuuf kan taasifamaa jirudha. Kana malees dooziin talaallii gahaa Afrikaa keessatti yeroo gabaabaatti akka argamu gochuudha jechuun ibsan. Afrikaan namoota COVID-19 qabaman miiliyoona 3 ol yoo qabaattu namoonni 75,000 ol lubbuu dhabaniiru. Haala kanaan Ameerikaatti namoonni miiliyoona 23 dhukkuba kanaan yoo qabaman namoonni 383 ol lubbuu dhabaniiru. Gama kanaan talaallii bituudhaaf dorgommiitu ture. Biyyoota guddatan dhiheessii jiru keessa harka caalu bituudhaan komatamu. President Donald Trump hokkora kakaasuun aangoorraa akka buqqa'an himatamani. Miseensonni Koongireensii Ameerikaa President Donald Trump torbee darbee Capitol Hill'tti hokkora kakaasan jedhamuun aangoorraa akka buqqa'an himatamanii jiru. Daani'el Tasfaayee dabalata qaba. United States pirezidaantota 45 nagaan geggeessitee kan baranaa garuu yaaddoo guddaan ciniinsifachaa jirti. Donald Trump pirezidaantota Ameerikaa darban keessaa nama addaa addunyaa kanarratti dubbii fakkaataa bulchiisan addunyaa dinqisiifachiisanii aangoottis cichanii bu'aa filannoos fudhachuu didanidha. Walmorkii yaadaa geggeeffameen booda sagalee kennameen sagalee deeggarsaa miseensota koongireesii 232 fi kan mormii 197 argachuun Trump aangoorraa buqqa'uuf himatni isaanii raggaa'eera. Duula kana keessatti Ripaabilikaanonni 10 himatamu Trump deeggaraniiru. Garuu hanga simannaan pirezidaantii haaraa Joe Biden adeemsifamutti dhimmi isaanii seenetiitti dhiyaate aangoorraa buqqa'uu kan jedhu gaaffiidha.
Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa himanni buqqisaa yeroo lamarratti dhiyaatedha. Manni irra caalaan dimokiraatotaan qabamee jiru morkii sa'aatii lama Kaapitaal Hiil eegumsa jabaan taasifamaafii jiru keessatti sagalee kenneera. Biiroon qorannoo federaalaa Ameerikaa FBI kana dura Waashingten dabalatee isteetiiwwan 50 keessatti hokkorri meeshaa waraanaan deeggarame akka karoorfame akeekkachiisee ture. Viidiyoo sagaleen erga kennameen booda bayirratti Tiraamp deeggartoota isaanii akka tasgabbaan gaafatanis waa'ee buqqisaa hin kaasne. Hokkaraa fi badiin biyya keenyatti iddoo hin qabu. Deeggaraan koo dhugaa hokkara siyaasaa hin jajjabeessu jedhaniiru. Himannaan buqqisaa Tiraamp kan yakkaa osoo hin taane kan siyaasaati. Pirezidaantichi koongireesiidhaan hokkara kaapitaalitti dhalate kakaasuun himatameera. Deeggartoonni isaa nagaaf gootummaan sagalee isaanii akka dhageessisan gorsee ture. Filannoo hatame jedhullee akka isaan morman itti himeetu ture. Jecha Tiraamp kana hordofuun deeggartoonni isaa gamoo kaapitaal cabsanii seenuun bakka buutonni uummataa bu'aa filannoo raggaasisaa turan akka addaan kutanii hokkararraa akka daatan taasisanii turan. Boodarra gamoon sun akka ugguramu yoo taasifamu namoonni 5 hokkora kanaan du'aniiru. Keewwatni buqqisaa kun Tiraamp irra deddeebiin yaada sobaa filannoon hatameera fudhatamuu hin qabu jedhu ibsa. Kana malees Tiraamp itti yaadanii deeggaraa isaanii jajjabeessuun gochaan seera maleessummaa kaapitaalitti akka dhalatu taasisan. Kun immoo hokkaraa fi lubbuu namoota gara dhabuutti geessee jedha. Pirezidaantichi haalli nageenyaa Yuunaayitid Isteet yaaddessaa akka ta'u taasiseera. Caasaan mootummaa isaas dhugummaan sirna dimokiraasii shakkisiiseera. Walharkaa fuudhiinsa aangoo karaa nagaallee danqeera. Qaama mootummaallee balaarra buuseera jedha. Torbee darbee Riippaabilikaanonni 139 bu'aa filannoo 2020 fi mo'amuu Tiraamp mormuun sagalee kennanii turan. Amajji 20 Yuunaayitid Isteet Tiraampiin geggeessite Baayideniin simachuuf qophiitti jirti. Guyyaan sun Yuunaayitid Isteetiif maaliin akka bari'u eegamaa jira. Gareen dhaabbata fayyaa addunyaa WHO ka'umsa koronaa vaayirasii qoratu Chaayinaa magaalaa Wuhan galanii jiru. Chaayinaan garuu maddee vaayirasii kana biyya koomitii jettee falmataa turteerti. Mubaarak Bashir dabalata qaba. Qorannoon yeroo dheeraaf eegamaa ture marii ji'oota hedduuf WHO fi Beijing gidduutti taasifamaa erga ture booda eegaluuf jedha. Haaluma kanaan gareen WHO madda vaayirasii koronaa qoratu Chaayinaa ga'ee jira. Gartuun saayintistoota 10 of keessaa qabu kun dhaabbilee qorannoo hospitaalaa fi gabaa nyaataa jalqabbii vaayirasichaan wal qabatu keessa namoota jiran waliin gaaffiif deebii geggeessuuf qophaa'aniiru. Dhibeen COVID-19 kan argame dhuma bara 2019 keessa magaalaa Wuhanitti akka ta'e ni beekama. Gareen kun kan achi ga'an yeroo kaaba Chaayinaa keessatti koronaa vaayirasiin namoota haaraa irratti yeroo argamaa jiruu fi magaalaa Wuhan keessatti haalli jiruu fi jireenya bakka isaatti yeroo deebi'aa jiru keessa. Qorattoonni kun torbee lamaaf adda of baasanii erga turaniin booda qorannoo isaanii saamudaa fi ragaa qondaaltota Chaayinaan kennamuuf irratti hundaa'uun ni eegalu. Torban muraasaan dura Chaayinaan miseensota garee kanaa 2 kan jalqaba gara Chaayinaatti imalaniif viizaa kennuu dhabuun ishee hooggansa dhaabbata fayyaa addunyaa biratti mufii kaasee ture. Hoogganaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom gocha kanatti baay'ee aareera jechuun Jeeneevaatti ibsa kennanii turani. Aangawoota biyyattii waliinis yeroo gabaabaa keessatti qorattoota kana gara biyyaatti galchuuf akka hayyamanis mariirra akka jiran himanii turan. Qorannoon kun madda bineensa weerara kanaa qorachuuf kan karoorfatame yoo ta'u kanaan dura gufuu ture darbuun eegala. Beijing garuu mariin qorannichaa adeemsifamaa akka turee fi wal hubachuu dhabuu akka ta'e himti. Yeroo dheeraaf Chaayinaan vaayirasichi asii hin maddine jechaa turuun ishee ni yaadatama. Hoogganaan to'annoo weerara WHO Profeesar Dale Fisher akka BBCtti himanitti addunyaan daawwannaa saayinsawaa kana akkasumattuu hawwa jedhanii jiru. Kun siyaasa yookaan balleessaa dabarsuu osoo hin taane gaaffii saayinsawaaf deebii argachuudha jedhu. Dabalataanis saayintistoonni hedduun vaayirasichi balaa uumamaati jedhanii akka amanan himameera. Chaayinaatti guyyaa Kamisaa ji'a 8 keessatti yeroo jalqabaaf COVID-19 namni du'ee jira. Daawwattoota FiB oduuwwan keenya isaan kana turanii qophiileen kan itti fufuu adaawwannu.